Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma isin nagaawwataa turtan barreeffama dheertuu hayyuun siyaasaa fi daayirektara olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork duraanii obbo Jawar Mohammad barreesse mata dureen isii of-jibbuu yookaan self-hate jettu gara sagaleetti jijjiiree isiniif dhiyeessee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni karaa YouTube channel keenyaatiin nu daawwatan YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha warri karaa Facebook aatiin nu daawwatanis page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara barruu dheertuu obbo Jawar Mohammad barreessetti isin dabarsa. Of-jibbuu self-hate Kaleessa bilxiqinnaan maqalitti jaarsummaa ergachuu ishiitti aansee yaadota marsaalee hawaasaa gubbaa deeman laalaa ture. Namni hedduun bilxiqinnaan Oromootti waraana Oromatti jaarsummaa kan ergatu jarri Oromaa qawwee waan qabuuf jedhan dhugaadha. Osoo lolaan dandeesse tolaan furachuu fi jaarsummaa hin ergattu. Garuu immoo dubbiin san qofa miti. Yoo sirriitti hubattan jarri bilxiqinnaatuun yeroo maraa Orma gammachiisuuf yookaan mufachiisuu dhabuuf cabdee kaati. Saba ofiitiif ammoo ni morkatti garaa jabaatti itti duulti wanti kun rakkoo xiinsammuu of-jibbuu irraa madda. Hayyuun dhimma kana dura qoratee bara 1930 keessa barreesse Jawar akka kaayetti of-jibbuu self-hate or self-loathing jechuun namni tokko garee hawaasa yookaan saba isaa jibbuuf tuffachuun kan Oromaa yeroo irraa filatudha. Keessattuu namni sun miseensa saba cunqurfamaa yoo ta'e aadaa ilaalcha jireenyaa fi kanneen kana fakkaatan saba isaa irraa kan garee cunqursitootaa mararfata. Sabni isaa sun akka cunqurfame booddeetti hafeef aadaa ilaalcha siyaasa ofii isaa irraa akka ta'etti hubata. Inumaatu akka waan gareen isaa abaarsa rabbii qabuutti amanuu eegala. Fakkeenyaaf gareen isaa kan cunqurfamu waan fincileef jedhu. Osoo finciluu baate, osoo amala sirreeffate, cunqursaa fudhatee jiraate hin tuqamu jedhee yaada. Gara biraan fincilutu cunqursaa fida malee cunqursaan fincila dhala jedhee hin yaadu. Fincilli sababa yookaan keessa cunqursaa itti ba'a consequence akka ta'etti hubata. Faallaa sanii ammoo gareen cunqursitootaa dominate group aangoo kan qabateef qabeenya caalaa kan horateef aadaa fi ilaalcha caalee waan argameef jedhee hubata. Hariiroo garee cunqursaa fi cunqurfamaa jidduu jiru kanatti namni xiinsammuu of-jibbuu qabu kun ni rakkata. Qaawwaa barbaadata. Hawwii ol bahuuf upward mobility inni qabuuf aadaan ilaalchi sadarkaan status hawaasa cunqurfamaa inni keessatti miseensa ta'ee gufuu akka itti ta'ee hubata. Osoo miseensa hawaasa cunqurfamaa sanii ta'ee dhalachuun baadhee silaa qaatan aangume yookaan roome jedhee yaada. Kanaafuu milkaa'uu dhabuu isaatiif sirna cunqursaa osoo hin taane hawaasa isaa cunqurfamaa san balaaleffata. Yoo danda'e jijjiiruu yaala. Hawaasni cunqurfamaan sun aadaa isaa dhiisee kan warra cunqurfamaa san akka madaqfatu barbaada. Finciluu dhiisee akka harka kennatu fedha. Jijjiiruu yoo dadhabe immoo keessaa of baasee gara garee cunqursaa saniitti makamuu yaala. Hariiroo hawaasa keessaa dhalatee san ofirraa kutuu fageessuun kan warra cunqursaa saniitti makamuu yaala. Aadaa afaanii fi ilaalcha isaanii fudhachuu yaala. Hawaasummaadhaa fi dinagdee jaraatti hidhata jabeeffata. Garuu miseensa garee cunqursaa san ta'uuf aadaa fi ilaalcha isaanii madaqfachuun qofti gahaa itti hin fakkaatu. Eenyummaa garee ofii san ofirraa mulquunis quubsaa miti. Sirriitti irraa of fageessuuf eenyummaa san dhiqachuu isaa mirkaneessuu qaba. Kanaaf aadaa fi ilaalcha warra isaa san busheessuu xiqqeessuu hojjeta. Sunuu gahaa miti. Garee cunqursaa itti miseensamuuf yaalutti amanamummaa looyaalitii mirkaneeffachuuf garee ofii cunqurfamaa san irratti gara jabeenya agarsiisuu qaba. Kanaafuu duula gochaa fi jechaatiin miseensota garee cunqursitootaa caalaa fagaatee deema. Ajjeechaa saamicha olola garee cunqurfamaa irratti godhamu keessatti tarkaanfii suukanneessaa fi hamaa extreme cruel action fudhachuun garee ofii irraa kutachuu qofa osoo hin taane diinoomuu isaa agarsiisuun garee haaraa itti madaqe cunqursaa san biratti amanamummaa horachuu yaala. Xiinsammuun of-jibbuun akkamiin horatama? Tokko dhalootaan kaan barnootaan namoonni gariin dhalootumaan hawwii dhuunfaa personal invitation guddaa qabu. Bakka hawwan san gahuuf haalli yoo danqaa itti ta'e waan sabatan barbaadu. Haala cunqursaa fi cunqurfamaa keessatti lamaan keessaa tokko filatanii sababa godhatu. Warri xiinsammuu ofii jibbu horatu garee ofii sababatu filatu.
osoon garee san ta'ee dhalachuu baadhee silaa qaatan bakka garaa koo gahe jedhanii yaadu. Kan lammataa barnoota. Gariin cunqursaan olaantummaa isaa itti fufsiisuuf jecha sirna barnootaa miidiyaa fi amantii fayyadamuun daa'imman garee cunqurfamaa keessaa dhalatan laafina duubatti hafummaa garee saniiti. Jabinaa fi qaroomina garee cunqursaa sanii akka dhageeffachaa guddatan godha. Kan ammoo bifa ifa ta'ee fi kallattiin taa'uu dhabu mala. Afaan barnootaa kan ofii godhachuun barnoonni amala gaarii keessatti fakkeenyummaa gaariin kan dhiyaatu gochaa fi jecha garee cunqursaa akka ta'u gochuun kan biraa hafee kitaabilee asoosamaa fi diraamaa keessatti taatonni amala gaarii gootummaa fi kanneen qaban maqaa isaanii kan garee cunqursaa akka ta'u godhu. Taatonni sodaa hammeenya gowwaa kanneen kana fakkaatan qaban ammoo maqaa garee cunqurfamaa akka ta'u godhu. Manneen barnootaan ala immoo bakki xiinsammuun namaa itti jijjiiramu leenjii waraanaa keessatti namni hoggana waraanaaf leenji'u tooftaa loltummaa qofa hin baratu. Kaayyoo dhaabbataa waraana san galmaan akka gahuuf ilaalcha siyaasaaf amala dhuunfaa garee dhaabbatni sun tajaajilu akka horatu qarama yookaan doofama. Fakkeenyaaf gochiif jechi farra nageenyaa jedhamee barsiifamu garee cunqurfamaa irraa ta'a. Kallattiidhaan garee irraa dhalatte san jibbi hin jedhamu. Alkallattiidhaan gochii fi jechi garee isaa akka waan farra nageenyaa madda duubatti hafummaaf faallaa qaroominaa ta'etti akka hubatu godhama. Dhimmi kun kitaaba The Miseducation of the Negro kan hayyuun Dr. Carter G. Woodson jedhamuun katabame akkatti sirni cunqursaa warra adii barnoota fayyadamuun ummata gurraacha xiinsammuu ofii jibbu akka horatu hojjetan agarsiisuu keessatti ni mul'ata. Sunis anis kitaabota hedduutu bahee jira. Ni dheeressee miti. Waliigalatti dhaabbileen fi qondaalonni garee ofii keessaa dhalatan tattaaffiin kan ormaa dhaadheessan kan ormaa jala marmaraa shilliqqachaa kan ofii salphisanii rakkoo xiinsammuu ofii jibbuu self-hate or self-loathing waan qabaniif xiinsammuun kan ammoo dhalootaan yookaan barnootaan horatu. Bilxiginnaa keessatti wanti akkanaa hedduu mul'ata. Maddi isaa tokko iddoodhuma ilaalchi bilxiginnaa prosperity irraa waraabamedha. Ideolojiin kun keessatti qabsoo gitaa fi sabaa, sooshaalizimii fi naashinaalizim laamsheessuuf baroota 1930 hanga 1980 keessatti dhalfame. Kunuunfamee gara biyyoota guddataa jiraniitti ekspoort godhame. Kana gaafa biraa itti deebina. Maddi of-jibbuu kan lammataa haala qabatama biyya kanaa hariiroo hawaasaa kan cunqurfamaa fi cunqursaati. Duulli hooggansi bilxiginnaa qabsoo Oromootiin siyaasa booyichaa jechuun oofan kanaaf fakkeenya isa jalqabaati. Oromoon boonyan cunqurfame malee cunqurfamee hin boonye jechuu isaaniiti. Akka falaatti ammoo yoo miidhamuu booyuu miidhaa ofiitti hammeessurra miidhaa san obsee cal'isuun ofirraa laaffisuu danda'ama jedhaniis yaadu. Waan bilxiginnaan dhaadheessitu keessaa kan biraa hammeenya mootota kaleessaa haasa'urra toltuu isaanii xiqqaas taatu dubbachuu wayya kan jedhudha. Haasaa muummicha ministeeraa Abiy kan tibbana intarneetirra deemaa ture kan uummanni gurraachi Ameerikaa kan hiyyoomeef rakkoo kaleessaa himachaa waan jiraatuuf jedhanis maddi isaa bakkuma tana. Badiin kan abbicha booyuu malee kan boochisu sanii miti. Orma jala shelleqqachaa saba kan dararaniif sababootuma gubbatti tuqe kanneenifi siyaasaan Oromoo fi Oromummaa akka ba'aa hawwii dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Oromummaa dhiisanii ilaalchaa fi siyaasa ormaa madaqfachuu barbaadu. Akka ormaa saniitti aangoof qabeenya horachuu kan horatan ammoo kunuunfachuu barbaadu. Oromoo irraa adda akka ta'anitti hubatamuu barbaadu. Alagaanis inni bar Oromoo hin fakkaatu yeroo jettu akeekuma ofitti madaqfattee nutti duulchisuu san bakkaan gahuufi garee cunqursaa keessatti miseensummaaf ammoo Oromoo irraa of fageessuu qofa osoo hin taane Oromootti garaa jabaachuun amanamummaa looyaalitii ofii mirkaneessuu akka qabanitti amanu. Wanti akkanaa ammoo jara bilxiginnaan hin eegalle. Gaafuma Oromoon dur caburraa kaasee kan saba ofii akka gufuutti laaluun
ormaatti madaqe aangoo fi qabeenya horachuu yaaluun waan baratamedha. Hedduunis yeroodhaaf itti milkaa'anii turan. Hundi isaaniitu garuu booddeen isaanii hin tolle. Qunceen mukaa tokko kan biraatti akkuma hin maxxanne orma fakkaachuu malee ta'uun hin danda'amu. Kanaaf namoonni akkasii hedduun booddeen gareen cunqursaa erga itti fayyadame booda tufuun isaa waan shakkii hin qabnedha. Gaafa tufamanii ammoo sabuma ofii kan bara toleef tuffatanii biraa deemanii itti duulaa bahanitti deebi'u. Sabni cunqurfamaan baay'een warra akkasii ofitti hin deebisu. Oromoon keenya ammoo qubni ajaaye jedhee ofirraa hin muran waan jedhuuf osoma garaan gubatu dhiisee fi ofitti deebisa. Amma booda sun itti fufaa laata nan shakka. Oromoon mammaaksa biraas qaba. Lama nan kooban jedha. Nagaan oola. Warri jaarsummaa ergattanis milkaaya jechuun hayyuun siyaasaa obbo Jawar Mohammad barruu dheertuu tanaan dhiyeessee jira. Nus barruu dheertuu tana gara sagaleetti jijjiirree isiniif dhiyeessineet jirra. Daawwatootaa fi hordoftoota keenya barruu hayyuun siyaasaa obbo Jawar Mohammad barreesse tan ergaa guddaa of keessaa qabdu tanarraa barumsa guddaa akka argattan abdii guutuu qaba. Egaan daawwatootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo sagantaaleen AGM guyyaa guyyaan isiniif dhiyaatan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa. Warri karaa Facebookaatiin nu hordoftan immoo page Facebook keenyaa like follow godhadhaa jechaan egaan sagantaan keenyaa guyyaa irraa kanumaan raawwataa bor sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.